Tonillee wanta agartan dooniin dhabamurraa shunkurtiin akkatti lafatti buutee akkasi teessee jechuudha. Dooniin tun sababa gartee karaan cufamuuti jechuudha, karaan jabuutidha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota hojjamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoodha. Ashama harka fuunee kana amantii adda qabdanitti fayyadamaa okoo jirtan salaamtaan ta'ee tan jaalalaa tan irraa buqqisanii isin biraa agartanii jecha obboleeyyan kiyya akkuma beekamu har'a guyyaa afuraffaadha bahara gubbaa jirra. Guyyaa afuraffaadha bahara gubbaa jirra jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkuma beekamu baharri ka'uurraa yookaan karaan cufamurraa guyyaa kamisaa dooniin habbaa afur tajabuutirraa gara Yaman nama feetu yookaan bidiruun afur tajabuutirraa gara Yaman nama feetu garagaluu sababa saniin ka'eerraa ilmaan namaa dooniin takkittiin dooniin habbaa lama nama 160 futee deemti. Dooniin tun nama 40 fuudhuun siidhaa ibsamee jira. Sababa saniifi sababa garagaluu sanirraa nama lama du'e qofa argame. Namni warroota nafe kun akka jirutti ni dhimanii jechuudha achi buutedha. Kanaaf obboleeyyan kiyya kunoo baharran deemu jira. Baharri gaa obboleeyyan kiyya baharri akkuma isin gartan kana ammoo asitti haala rakkoo jabduu keessa jirra. Ilmaan Oromoodhaa haga hin qabne asitti rakkataa jiranii. Wallaahi obboleeyyan kiyya rakkoo jabduu keessa jirra. Amma yeroo tana gartee diinii biratti ilmaan dhiisetin ifi viidiyoo isinii marutti jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Haala rakkoo jabduu keessa jirra. Akkuma beekamu obboleeyyan kiyya sababa biiftuun gartee bakka iddoo jireenya irraa nu gartee nu rakkisuutiin biyyatti galleennee karaa imala gara baharaa imaluun keenya nu quba qabatanii ammoo imallee akka ifiin feenu hin arganne jechuudha obboleeyyan kiyya. Imallee akka ifiin feenu hin arganne jechuudha. Akka ifiin feenu hin dhabne obboleeyyan kiyya. Maaliif kunoo akkuma ilaaltanii gartan kana. Jireenyi ilma namaa kunoo namni na durallee nama hedduutu miidhagyaa jira. Jireenyi ilma namaa bara kana gubbaadha ta'e. Sanuu namni gartee akka keenyatti illee ilmaan hin deemu. Nuti ilmaan hin deemna kunoo baharri gurraacha kun isin gartan kuni sababa gartee doon dhabamuutiin karaan cufamuutiin ilmaan namaa asitti rakkatu jiranii jechuudha ala baharala. Dooniin tun takka tasirra ciiftuun takka sossoo'uun taatu. Ni cufame karaan ni cufame. Egaa obboleeyyan kiyya amma iddoon isin gartan tana duraa sun gartanii isin sun iddoo gartee dooniin gartee asirraa shunkurtii karaa Somaaliidhaa ittiin feetu jechuudha. Bakka sanillee akka tasaa dhaqee argeetin obboleeyyan kiyya bakka nuti galurraa bakka nuti bara gubbaadha jiranuti waan akka magaalaa xiqqoo takkaa jira. Bakka san buufata gartee dooniti. Buufanni doonii sun shunkurtiidhaa fi waan akka re'ee hoolota faatu karaa gartee Somaalee kun Somaaliirraa dhufa achitti hoolonni achirraa dhufa waan akka re'ee Somaaliirraa dhufti. Kuduraan ammoo Somaaleen lafa gartee kuduraa oomishaa hin qabne achi fe'amaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Isin galee akkas. Achirraa ammoo waan akka gartee beeyladaa as fidan. Waan akka horiidhaa, waan akka re'eedhaa, waan akkanaa waan akka hoolotaa as fidan jechuudha Somaaleen irraa obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan Somaaleen horsiisee bulaa waan taate obboleeyyan kiyya. Kanaafi inshaa Allahu ta'ala wanni hundi gartee rabbi biraa dhuftee balaa samii buute haamichi fudhadhuu jira. Balaan samiidhaa buute tanuma gartee as turuudhaa tana har'a guyyaa afur jechuun waan biraati jechuudha obboleeyyan kiyya. Guyyaa afur jechuun har'a waan biraati obboleeyyan kiyya. Kanaafuu inshaa Allahu ta'ala meemee dubbiin harka jajjabaattee jirti dirqama viidiyoo hin marinaattanii. Kanaaf viidiyoo isinii maru jirra. Guyyaa afur as geenye turree jirra. Huunoo waan akka magaalaa isin gara sanitti deemu jirra. Wayi barbaaddata yaanaa beelti nu fittee dheebuun nu fittee asirratti ilmaan nu jalatti dhumanii ilmaan qoonqoo fittee beelti fittee obboleeyyan kiyya rabbii jaadha. Sagalee illee akka nu taatan barbaanna sumaan akka sagalee nu taatan barbaannaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Rabbii keessanii jaatti sagalee nu ta'a obboleeyyan kiyya. Ilmaan Oromoodhaa dhuman lafarra dhuman ilmaan Oromoodhaa. Namni akka jirutti jireenya dhabee as gartee deemsa dhabee as ciisaa jechuudha. Maallaqa illee akkuma hafalateen namni calirraa dallaalli jee asumatti calirraa janii jechuudha asuma ta'a obboleeyyan kiyya. Kaaf ta'u jira namni asitti. Mee furmaanni maal jettan meesin? Aboo furmaata rabbumaa qaba. Rabbi furmaata nu haa fidu. Isinillee ilmaan Oromoodhaa rakkoo meeqa isinitti mannee du'aa nu gootanii nu furaa turtanii. Rabbi jaa du'aa nu godha rabbi nu haa furu. Wallaahi rakkoo jabduu keessarraa du'aa nu godha rabbi nu haa furu. Ilmaan kana mee viidiyoo isinirraa marra akka isaan jiran mee ni ilaaltanii. Ni ilaaltanii ilmaan xixiqqaa kana akka isaan jiran ni ilaaltanii. Viidiyoo irraa isinii marra inshaa Allahu ta'ala waan isaan fakkaatan biimbeen nyaattee asitti oo'u gartee citteesse
Baara bishaan hin jiru baara kanaan qaama raadina soogiddu kun qaama citteesse jiru ilmoo namarraa ban jechuudha. Keessafuu Abdurrahmaan faan Bilaal illee akkasatti ilmoota akka tagartee namni achi nutti kannellee jiru ilmoo namarraa banii jira bulee kanaafuu inshaallah ta'ala rabbii jira rabbi gartee nu haa furu rabbiin gartee furaadha. Mee du'aa iseen nu godhaadha isin janna saba Oromoo bal'aa. Du'aa rabbiin gartee nama irraa dhagahu hin beekani. Nama kadhatee irraa argatu hin beekani. Mee namu yaa Allah nu jaa yaa awwa rabbumaa jaa yaa Allah nu jaa rabbumaa jaa. Nama rabbiin irraa qeebalu hin beekani yaa du'aa nu godhaa mee yaa buleeyyan kiyya. Amma gartee doonidhaa dhabamte amma dooniin takka gartee taa guyyaa sadii dura asirraa nama fuutee deemte achumatti hafte obboleeyyan kiyya hin deemne. Maali sababni asitti hafte garagaltee jennaani laanuun jan beektaa dhuga siin wal dallaasaa laanuun jan dooniin gartee afur garagaltee tachi ayyaatu teenyammoo tasii achaatu tachi deemtu suni akkuma nama geessee jabuutitti qabamtee nuun jan baara illee qabee nama maa fuutee deemtaa namni dhumaa jira baaratti maa fuutee fiddaa doonidha. Jedhanii qabanii nuun jan jechuudha. Akhbaarri isaan nuuman akhbaara kana jechuudha. Akhbaarri biraa kan isaan nuuman jiru ajaa'ibaa bara. Yaa obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodhaa saba kiyya bal'aa saba jaalatamaa fi qaali. Isin malee nama biraan qabu rabbi gaditti isin qaba. Rabbi jecha bira dhaabbadha. Rabbi jecha sagalee naa ta'a. Rabbi jecha ilmaan kana gartee bakka sana keessa akka baan furmaata naa godha. Ilmaan kun gartee akkasii naa ban furmaata keessa naa godha. Waan dandeessanii namu furmaata nutti godha yaa obboleeyyan kiyya. Mee rabbii yaadatiiti. Du'aa deessanis naa godhaadha. Mee fallee akkamitti akka keessaa ba'a. Namni kun walirra yaada. Akkamitti akka keessaa ba'uu danda'u furmaata naa godha obboleeyyan kiyya. Dhugaa ta'uu fi soba ta'uudhaaf gartee adda isinii baasuudhaaf akka doonni asirraa ba'an jirre akka shunkurtii fi wanni asitti kuturallee qabuute qabamtee taa'u jirtu isin garsiisuufin obboleeyyan kiyya viidiyoo kana isinii maraa jiraa jechuudha noola. Kun akkuma gartan laallaa shunkurtiin tullaa akkuma asitti buutee jetteen takka nama asii fe'u dhabdee asumatti haftee jechuudha obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan fe'amtullee harri isiin deemtu jiru baharri cufaadha. Dooniin isin gartan akkuun tun kunoo bahara gubba ciiftii jechuudha obboleeyyan kiyya. Takka sossoon hin jiru ilmaan Oromoodha. Meenuma laala ajaa'iba rabbii kana. Waa takka namni fe'inni namaa as aduu tana keessatti shunkurtii tun borortee ajaa'aa jirti jechuudha. Yoo adda facaasan illee xiqqishoo ni xuuxatti jiidhaa kana ni goggoyti. Ammoo akkatti sallaadha hidhanii yoo bakka hidhamtee teessu aduu tana keessatti bororaa jirti jechuudha ilmaan Oromoodhaa bal'aa rabbii jaalamee du'aa teessan nu godhaa afoo du'aa teessan nu godhaa du'aa teessan nu furti ni beekna nuti. Kunoo akkatti jaalaan gololchaan Abiraayim isin beekasu akkatti jireenya ibsibbee akkatti deemu jiraachuu obboleeyyan ibsibbeetiin jira jireenyatti jiru bara obboleeyyan namni akka filaa bakka feena jala jedhanii ibsibbee asitti wallaa asitti ibsibbee rakkumaan na godhe malee fi jaaladhee miti. Naaf biinillee rakkootu nu godhe biinillee sababa kiyya akkanatti yaa rabbii kiyyoon an balleessaa qabaadhee gartee sababa kiyya ilma namallee akkatti nasabii yaa haali kiyya diimaa naa godhe yaa rabbii deemaa naa godhe yoo rabbadii qabaadhellee ilmi namaa gartee na hojjetu dararame magaalaa sanatti sabni Oromoo bal'aan naa jecha durrii badame yaa rabbii kiyyoon gartee yommusee waan taate geerii hoonaan yaa rabbi maaliif jennaan yaa Oromoo nama ajaa'iba dooniin nagaan deemtu nuti karaa kana dhufnaan kunoo tuunis garagaltee jedhanii abbaa afuntuu garagalee jedhanii tuunis kunoo karaanis gartee cufamee mootummaa karaa qabee deemuu hin jiru jedhanii tuuni qabamte nuun jedhanii afaanumaa wadda wallaalee jechuudha afaanumaa waan jennu wadda wallaalee mee ajaa'iba rabbii kanaa mee maal jenname waanumee nu sana wadda wallaalee bara abrii nu dhibde dubbii nu dhibe yaa buleen kiyyameeme abrii rabbii hundi isin haala affatu isin dhibini mee du'aa teessan nu godhaa isin jabbulee kiyya rabbi jabaadha rabbi waan dadhabe qabu inshaallahu ta'ala.